ربي أمتي يتنا يرجع جدي ككلوت والله بالله ربي أمتي يتنا ننقلشين اسمنا نرجع أنا مو ست ملصا ونام بيكو إيه سافو ترى أيه فيديو بنا أنا رجع Afarso post gode safi. Afarso post gode. no فرصو مت أنا ونام بيكو أتشيكا إيه سافو ترى na dhaggeeffadhu saafisha. Teessan na jala waraabbatte viidiyoo kiyya. Chachibiti illee itti sii qopheeffadhee maaliif akka onnaa godhame yoo ati waa Naa achibitiin dhiisi forgitii jira saniin beeku. Boondilii si gaafatu. Eessa ati narraa dhageette moo eessaa dhageette? Sigale viidiyoo abbaan fedhe keessaa ideetu godhee poosti godhuu danda'a. Keebichaa miti viidiyoon. Yaagar viidiyoo. Viidiyoon keebichaa miti saafi. Yaagar viidiyoo hima xaallinyaa. Walitti guurame. Nuti hin goonu waan akkanaa beeku. Aylaan. Viidiyoon keebichaa miti. Aylaan. Keebichaa miti. Mubaarak Baaleellee jira. Ikkoo viidiyoo si waaqachaa jirru bar dhageeffadhu akki dubbatame guyyaa har'aatiin miti. Kana mana kiyyatti hin banii hidhaamsi kaate. Kana yaa'ee hidhaamsi hatamu walii galla. Namni na erge eenyu akka ta'e beektaa? Eenyu sitti erge? Kiristaanoo jedhama maqaan TikTokii. Kiristaanoo jedhamu usme sitti erge. No. Kristaanoo jedhamu maqaan Kristaanoo jedhamu jiru asirratti. Kiristaanoo ila kun nama kana na erge. Hundi namaa jala jira akka jiru. Maal goote? Amma illee isuma jalaa sii ba'e. Amma lamaan ni nyaa'uun dhageeffadhu waasitti amma viidiyoon dhimma nama dhuunfaarratti wal dhabnee gandaan wal arrabsine dhageeffadhu qaba. Wal dhabnee gandaan wal arrabsine wanni suni araaraan dhumattee jirti. Araaraan immoo ka dhumate ragaa jira. Ragaa sii argaa waan kana gadi buusa. Ani kunoo magaalaallee jira seerallee nawaaman dhiyaachuuf qophii. Yoo atillee deemii kunoo amma seera ambaasii dhageettana kuuf qophii bara. Ragaa qaba waan ta'eef wanni kun araarameera waan ta'eef. Si galee? Ijoollee wallootitti usmeen kaasu ijoollee wallootitti. Saafi na guddis. Embaasiillee na seera haarawaa baasee jira uu. Ande na guddis. Kana kuma gabaachuma wale anuu dhiisi kaachi wale. Waan kana achuma wale dhiisaa kana. Si galee? Meetira viidiyoo. Kana kuma gabaabaa wale dhiisi. Keessa wale dhiisi. Si galee miti tokkoffaa dhageeffadha. Baabaa wale cufillee mawti qabadha. Baabaa wale mawti qabadha. Tokkoffaa irratti awwaala irratti wanni isin hubachuu qabdan ani akka badii hin qabne gaafa san wallolle araaramne akkattame. Eenyu wallolteeti? Afaaniin waa dubbadhe miidiyaa irratti jaarsu nu wallolle Maammadii shurrubbeellee hin beekan. Wallamne araaramne Maammad shurrubbee dhufee jaarsummaa nuu fuudhee nu araarsan. Eenyu wallolte? Gurbaa tokko wallamne gurbaa tokko nama tokko maqaa isaa amma meeshinii isaa jaaragee maqaa isaa baasa. Wannaa isaa kan irratti duwiit godhee arrabsa. Irratti duwiit godhee ijoollee walloo sun ta'e nama dhuunfaatiin. Nama dhuunfaatiin siin jedhe keessaa murame. Aboo namarraa fahame qaba. Keessaa walitti butame malee gocha kootiin. Si erga baasee. Viidiyoo kee baasi viidiyoo ragaa fidan. Ragaas baasa. Ragaa waliin haasofne yookiin ammoo tan asumatti hidhamu. Bariin butamee siin jedhe obboleessoo hin butame. Ila haasawa butame. Butame ati immoo isaa fedi viidiyoo chisa guutuu. Azala jira waan ta'eef azala baasee arguu danda'u waan ta'eef si erga asirraa gabbu'ee. Ati post goote? Meeshinii gurbaa sanii isa sana arrabsean poostii godheera laali jala jira. Ol harkisi. Ayyee saafi. Sihimiti kadiriin iyyuu fide manni natti sheerna godhe kadiriin. Wallahi rakkanne bara. Kadir biyya faranjii jira inni waa isa godhattee. Wan qallaal hin godhamu abbammaan fedhe yoo amma wal dhiisaan jiru. Amma atillee yoo balleessite tumamuun kee nafu si gabaataan. Wakkattee amma akka amma dheessitu kun hin dalagu. Wakkiin hin dalagu. Ahinu
Baabaa Nuuraddiin haa hinu hidhaa asumatti haa qabnus. Saafin amma jechuudha. Qulqulleessuu danda'uudha qaba. Yaa viidiyoo fidachuudha qaba. Yaa. Videoon saafii jalan jira. TikTok isa jala seen ilaali. Inumaa viidiyoof galakkise. Wallahi garaan gubde har'a abbaa amma xiqqoo fornu ideeftee asuu maal taate ati namni dhugaa see abar. Yaaki waan dhugaa rabbii sodaadhu yaan dhuguma sitti maal. Kajoor Muhammad sanirra keettu nama miidhasii galee gaarii miti waan akkana dhugaa rabbi. Laala namni dhugaa see Saafee dhiisi waan. Anan mallee laqooy yoo ragaa yoo qabaatte namni darbee si tuqu hin jiru. Kuni TikTokii keetii dhaabinaan jetta ho'itii bira ga'e viidiyoo bira. Yaa oloof. Fagoo jira bara maami fagoo jira bara. Allah macarrashaan ooko. Ayyee macarrashaan dhenne daalle. Laali mucaa gurraacha tokko. Dhaqee ragaa qulqulluu barbaadna dhaqee dhaqee. Ragaa feena asi qulqulleessinee deemne yookiin si hiinee deemne. Yookiin ayda ammuma deemee si dhaqalle. Wayita bicatti gargaartu saniin yoomi. Allahu akbar. Baribboo waggaa 4 dura. Maanni waggaa 4 jedha. Okay, TikTokiin sun gubateera gurbaa qooyi jala seenta gubateera TikTokiin sun. Allahu akbar. Kanaa miidhiis. Ammuuf yaadadhe wallahi. TikTokiin sun guututti baante. Baabaa Nuuraddiin kaatenaa meeti hin baasit dawwal. Qooyi Jawaaritti dawwal. Inda wala koi. Mani fiti dura ragaa nu argisiisa. Hin jiru ragaan. Wakka TikTokiin Koi. Injiru ragaan TikTokiin gubateera naara baaba. Wallahi doktor. Mooni akkam nagaa mooni leencanaa kenna boo gootonarraa dhoogi mucaa leencitti kenni marataa kan. Saafi. Mooni ol galchi baba. Annama leencaan deebi'uu miti. Mooneet isiilleen qabamuu qabdi. Isiinuu qabamuu qabdi. Akkasii. Moonet dhageeffadhu. Moonet evidensii isii argachuu hin dandeettu obboleessoo. Chiggiru ragaa irraa dhabne isiillee. So bakka ragaan hin jirretti rakkoo qabdi jechuun nu yakka. Yakkaa miti ragaa keessaan እስካሁን ግን አንዳንድ ነገር መጥቷል። ጉቱ አርጋችሁ ደምነ ማለት ያንተ የውሸት መረጃ ምን ያደርጋል? የውሸት መረጃ እኮ ኮንዲሽናል የውሸት መረጃ አይደለም። የውሸት መረጃ አይደለም። ትንሽ ነገር መጥቷል። እዳኒ ቆቱ አልቡነት ዱፍቴ በርመራዴ ኩጂና አረባ ከሰ ዱጋ ዱበቱ ሰኤ ወላሂ ወጂ ኬኛዶ ልቡነ ቢስ ማሊ ዱጋ wallahi waan akkanaa ወን ሳፊሞ ከስ ዱጋዳ እንባቱ አጥጣም ሳፊ la wallahi waan akkanaa dhiisa. No ragaan fiddu Bootera kan deeffatinitti No piraankiin akkanaa sitti haafu. No. Piraankiin akkanaa sitti haafu. ani kasiin jedhu takkatti na dhageeffadhu namoota amma red line ta'an keessa saafin tokko okay saafii usmee afarsoo kabiraa'oo kullee Yusuf jirti keessa ሰራ መስጊዳ ከናን ሱቅ መቱርክ Abbo atus mee maal maqaa namaa baabaa Nuuraddiin maal maqaa kiyya balleessita? Tish. Abbo nama akkana mal'uuna nama gartee ofii namatti hawa nama ajjeesuu barbaadu takka nagarree abbo tish. Abbo ati piraankii akkana kana dhiisii onna. Of baasi of kulkulleessi saafi yoo of kulkulleessin La kijiba akkana kana fudhu baabaa Nuuraddiin akkana dhiisee. Nama yaa'ii dalage wajjin maqaa namaa kaasin hin barbaadu. Anas hidhaa siin jedha chaw deeme anam galgala dhiyaa Hin barbaadu deemati na hidhi bakka. Ragaa fida. Ragaa mul'isaa Ranier Saafi ragaa jarri. Soba siin jedha obbo Photoshopidha kuni boo maal taate baabaa Nuuraddiin kiyyaa dhageeffadhu. akkasiin jedhu Yoo dhimma biraan narraa hin qabaatte dhageeffadhu laayila. Sigalamii dhaabii waan akkana maqaa namoota waa balleessan wajjin nama lakkaa'u kan maa dhaabii. gadi buufta ol deebisi Yaa, ragaa yaa, dhiyaatu. Toppiwaanii ta'ee waliin maa qabda Nuuraddiin ijoollee Toppiwaanii ta'ee waliin. Yaa Toppiwaanii baabaa keessa warra Nuuraddiin. jiran. Yoo sochii hojii irraa fudhini. Nuti amma nama 20 of biraa qabna. Nama 20 of biraa qabna. Ani baabaa Nuuraddiin of kabajii Baabaa Nuuraddiin. Baabaa Nuuraddiin taa'e. Salaam alaikum. Waalaikum salaam mangistii akkami? Amma baroonni hunduu ka deemu bar evidensiidhaan hin beekami.
Marraja takka takka, marraja takka takka, marraja In wali. 600 meters, take the Bakka exit for marrajaan Sharjah jirutti Kalba Road. eenyumtuun bahu. Bakka marrajaan hin jirretti sobaawwanni ta'u hin jiru. Saafeeti kana bichaa beeki. Saafi namni na Soba caalaa kaama sitti dhiyaatu bara jira. AI narratti hojjetanii baran AI dhawu. Viidiyoo Jiba. sadeessaa fuudhe reeshii uudheessaa fuudhe viidiyoo san. Walitti butee Video usmee reesaa itti dhufu. erge. Take Usmee the itti exit ergee towards siin Sharjah jedhaani waan Kalba biraa Road, dubbadde. then take the ramp to Sharjah Kalba Malta. Road. Ani kasiin jaa saafi. Warri Namni na sinagaa. caalaa sitti aanu jira. Kana qofa naa himi. Habibi baabaa nuratti salaam alaikum. Fooloo keetillee narraa kaafadhu. Eega gartee dhimma nama waan balleessin keessatti sii galee akkanumaan maqaa kee achi dhiibuu barbaade. Saafi. Balleessu narraa Sharjah godhe. Kalba Road. Kun amma dhimma baabaan fooloo sirraa deeffatuuf an fooloo si godhuutii miti ilaali. No, narraa godhe kana. Dhimma baabaan fooloo ati Dhimmi baabarraa dhimma fooloo lubbuuti deeffatuuf barsaafi dhimma lubbuu namaati. Gaal kuni dhimma Amma dhagana dhagee. galchuudha. Kuni dhimma lubbuu namaati. Dhimma Oromoon miliyoonni 60 fooloo si gootee barbaadduudha yoo ka dhugaa ta'u In ta'e. 600 Yoo ka soba meters, ta'u ta'e slide right immoo onto wanti the ta'u hin ramp to jiru. Sharjah Kalba Road. Baabaa dhagaartami. Waan sobaatii wayii dhufuun salaam alaikum mateera. Kuni akka amma dhimma fooloo walirraa gaafatu fi fooloo wal gadoo osoo hin taane dhimma lubbuu namaati. Dhimma lubbuu No, namaati. isa Oromoon miliyoonni 60 fooloo gootee Right onto the barbaadduudha. ramp to Sharjah Kalba Road. Ina dhagaye waan see jedhe waan Ati yoo evidensii Yoo baabaa qabaatan nuratti waan naadhaa sii galee. Yoo barbaadde amma bilookii na godhe. Fida, no. Deemu waan barbaadde fidii wanni fiddullee jiru kobar. Maal taate? Mee deemi ati amma ati bilookii miti asumarraa iyyuu ganna buusi amma. Keep Akkam? No, ragaa Fooloo narraa kaafadhu jettee an fooloo waan sirraa kaafadhuuf hin qabu. Mee ati asumaanarraa deemi jedhi ofirraa na darbi ofirraa na ari'iiti. Ati bilook na godhe akkaan si jalaa fulaalta. Maal na goota baabaa nuratti maal na goota meetti maal na goota? Habiibi anaa miti barsi na waa si godha sirni. seeraani ragaa Seera waa si godha malee anaa miti. Waan ofii ol galchi. Osoo kabajee baay'ee gaariidha si galee. ragaan deemama. Ragaadha. Osoo kabajee bareedaadha baabaa nuratti taa'e. Wanni asirratti haasoitu kun Koi Baba safi warratti safi taa'e. koi baba maal jechuudha maal ilma dhiiraati bari inni akka kan keetitti maal godhuuf itti dhaadatta wanni itti dhaadattuuf maal isinii godhuu dhabe. Saafiyoota narra itti naantu. No, Saafiyoota narra itti Sirriitti naalle naantu. Nuraddiin baaba akkamitti No naalle itti sanii aanna. miti ati akkamitti ilma dhiiraati dhaadatta. Narra itti aanuu hin dandeettu yakka raawwateef itti gaafatama jalaan bahu. Yakkamaan raawwate nama gudeede. Nama gudeeduu dhabu osoo hin taane ragaan itti yoo ka jiraatu taate ijoolleen tooppi 20 jiran jechuun tokko haga 20 jiran eeruun kennameera. Maal keessa eeruun kennan. Akka diigamaa keessa jiraaree saafi. Under red line. Baby, baba under 20 kas jira inni. Under 20 keessa jira yoo rabbi isa baate qulqulleessaa jaannee garuu mallattoo gaafii qaba kasaafi. Oh my goodness. Nuti waa'ee lubbuu isaa nuti waa'ee lubbuu isaa irra haasofna. Saafi. Nuti waa'ee lubbuu isaa irra haasofna ni fincaaniif kute. Maal? Dhageeffadha. Awwalee dhagaye. Kaajjeesisiises. Ka fokkorellee. Ka ammallee nama walitti qabu. Hundi isaanii Sensin. ka deeggarellee itti gaafatama jalaan bahu. Maa kaayiroon jiraatin. Yeah. Maa kaayiroon jiraatin Menem ልዩነት የለውም። maa kaayiroon jiraatin. haadha faatee lakki gara sin tarree an dhagaye miira keessa jira beeyta wallaahi laasiif gaafa hiriyaa wajjin nyaatan gaafa gartee waan namni hin godhiniin namni tokko gartee anaa dhageeffadhu. Situ ofitti mataarra ubbate baabaa kana. Situ mataarra baabaan kun amma akka nama gartee wannaa wayii sii galee Kana hadda dabarsee diinaasi kennuudhaaf lubbuu kan kee qalchiisuudhaaf akkana haasa'u. Wallaalaan ta'inan. Wama fe'allee yoo ta'e an dhagaye dhugaa jirtu sitti himee dhiifama si gaafachiise waan kana keessaa si baasuu barbaada malee
dhawaati Lakki annama miidhama qabu siin dhawaati jedhe. dalagu kan. Nuraddiin Maal balleesse? hin jiru. Maal balleessa dhibama qabda qoy. Okay, WhatsApp sen isi erga WhatsApp sen. WhatsApp sen isafisha. Kaayiroo Namoota diidama maqaa Lakki isaanii waan keessa laali. waan photoshoppii keessaa muranii deengata dhageeffadhu naa dhafaate mee dhagahi baabaa waliin qaataa soita qoy. Mee dhagahi qaataa soita kalas baabaa waliin dhiisi bakka. Amma booda wanni haasoo haa dhafaate dhageeffadhu. Yoo borqayidha mullee taate ani ka jiru magaalaa kana kaleessa anaa Muktaar Kadirfaa wajjin Muktaar Kadirfaatti magaalaa tana keessa deemanii waa eebbisiisaa turan. Anaa gartee jaarsota ummata warra wal miidhe kana asitti taa'anii gartee wajjin dhaqee taa'eetiin ummata kana wajjin bishaan ummata kanaa bitee ummata kana tajaajilaa jiru. Ulamaa'ii biyya keessaa dhuftu osoo an tajaajilaa jiru. Keessaa muranii Muzammiltu hidhamee bakka Muzammilsaa fi magaalaa jiraata nama seera qabu hiisisuu qabna jedhanii narra walii galanii birrii 3,000 illee na gaafatanii narratti shira guddaa xaxanii sii galee gurbaa aasuu kanatti erganii jechuudha. Galee miti. Narra walii galanii sadarkaa kanarra sirratti dalay namoo birrii 3,000 kafaltaa naan jedhan dhufanii birrii takkitti wanni isinii kafalan jiru asirra taa'aa jedheen maal isinii kafalaa? jila ol galchee Sirratti dalaynee jirraa. Maal irratti dalaytan deemaa waan barbaadan fidaa jedheen fidanii ijoolleetti erganii waan kana hunda akka gamaa gamanaa narratti duulamu godhaa ture. Asaniin ol galchi, asaniin ol galchi, asaniin ol galchi. Kanaaf narraa dhaabadha yoo rabbi sodaata. yoo anko jedhu miskiina maal godhuu doorsiftan kan albeedhaan bismillaa jedhee gubbaa dhaabatee qalaaru hin jiraati. Narraa gora wanni kun waan qillaalee miti arafaa ta'eetiin uummata kana. Ila dhugaa keetti si baasa. Naamani Dhageeffatu yoo isaan. qabaatte namni si darbee sitti darbu hin jiru namni maqaa Ila isaa hin jiru. viidiyoo mul'isaa jira jedhe. AI illee ta'u ka dhugaallee ta'u dhugaa keetti si baasa Viidiyoo waan waggaa ta'eef. 5 duraati viidiyoo haadha faatee bara haadha faatee kan wal biratti miidhanii akka nama wannaa oofaa turan san Haati faate viidiyoo wayii agarteet. dhaggeeffadhu haati faate illee hin jirtananii viidiyoo erganii jira. Garuu nuti arsii walirra Viidiyoo waggaa 5 kanaafi dubbiin sun dhumate illee immoo. Saafi. Fayyadu qoyyadee baadhi isin akka amaddiin cululleedhaan nu boochisuu barbaaddamoo akkam inni haati faatee akka eegee dhabde malee qeerransa taateen beektanii isin. Hai amaddiin cululleen nu seetammoo maaliin rabbi jedhaati. Amma jirullee saafiin boo'ee jira bara. Situ naaf si Amaddiin cululleen nu seetame eegee dhabne malee qeerransaa barnuuti maal taatan rabbi Marrajaa jedhaati. sirraa dhabne bara maadha faate sirraa dhabe nuti arsii walirra duuna yoo rakkoon jiraate ta'etti dhalata biraan jiru yoo jiraate naa ergaa dhafaate illee Baatee waan lola kana keessa hin jirtu beekaa irra kana bar malee sanii. Ani ajjeesaa balleessaan jedha. Bar saafi ati suni bar haasawa normaala waan ta'eef. Ajjeesaa balleessaan jedhu ani waa'ee arsiidha jechuudha hanga mormi kiyyanarraa muramee arrabni kiyya socho'uu didutti waa'ee arsiin dubbadha. Dirri jirta anilleen dubbadha dhuma kana iyyuu kiyya arrabsaa ture waa'ee arsiiti. Hadhuma tana siifaniin arrabsaa ture ammalleen arrabsa waa'ee arsiiti. Arsii jechuun dhiiga keeti, saba keeti, booteetitti dhalatte. Arsiidhaaf dubbachuun ammoo jawaar bira si geessa yookiin namni quba sitti hin qabsiisu. Jaannanni ka dhufu maqaa arsiitiin narraa fudhate narraa hafu arsiirra safaatan beeku. Anillee hin barbaadu jaannatu mara. Geessan natatiin haadha Balaadha sun. Maal hin dhaadanne habibi waan hin dhaadanne maali ati jibba arsiirraa qabda moo maal inni? Na dhaggeeffadhati hin jaalattu arsii jibbita jiloo sirritti jibba arsii Namni qabda. hunduu wal qixa. Namni hunduu wal qixa. Namummaanillee homo hundaanuu wal qixa. Garuu ragaa malee akkanumaan nama hin doorsisina. Saafii ragatutti argame awwal. Saafii ragatutti argame. Viidiyoo saafiin ajjeesina qalaa jedhu fida. Rakkoon qabu. Ragaa yoo taate Waan ofii laa ilaa. Waan ofii anaa miti bara. dhaggeeffatutti ban. Itti siibanu. Waggaa meeqa duraa ani waan jecha kiyyaa miti hin jenne. Aangisee daa'imummaadhaaf dubbate daa'imummaaf dubbate maal godhuu
tarreetin. Sani barbani agarsiisime bani. Hin jenne waa tokko. Kawayta xiqqaati kun saafi. Naa ta'eyyuu. Saafi naa ta'eyyuu. Fi Nuuraddiin Hin jenne viidiyoo bani agarsiise haadha faate viidiyoo bani agarsiise. Hin jenne ani gadi san ufuun beeku. Viidiyoo gisee saafiin daa'imummaadhaan lubbuu hin barree haasayaa dhamaa fiddanise. Ila kun Maa fiddan arre. waan ofii Waan kana dubbannaan hin gaafata. Maa qalladdiile waan ofii. ila kun dhageeffadha qaba muutii godhatu. Viidiyoo bani viidiyoo bani viidiyoo bani. Makiinaa Viidiyoo oofaa jira bani. saafi. TikTok Viidiyoo bani hin danda'amu kalaas. Ayyee dhaabadhee si Bani viidiyoo. Warri koomentiitu kun warrummaan koomentiitu kun waggaa lama dura jedhaa jiran kan gisee inni Ayyee hin ayyeen beekne. banaa fi qoy waan ofii haa dhageeffattu. Saafiin si bira adeemee jira nagaatti dhaamadhu waan ofii. No, Nakki bu'aa ni barnama. yoo dhugaan isa oofte rakkoo hin qabu shahiideedha. Inshallah jannata wal argina haa deemu. Wallahi. Eka dhugaa isiiti. Dhugaa isiiti. Namni wal jaalatu. Saafi Namni wal jaalatu. Musliimni bar namni wal jaalatu jannata kan qabu. Khalid bari walid kana maashaallah. Eshi. Yaada deemee. Yaada wala jirre. Abboo biraan kee ajaa'ibaa kana dalaytan garuu dhugaa. Kara Qura'aan waan Saafi. Haati faatee garuu haa ulfaattu dhugaa rabbii waan kana rifattee dhiigee ulfaaddu wallaa haadha faatee. Ani An gaafa nas beedhaa. Saafi sodaa keessaa baay'ee maal ta'a? Kan na dorsisa. Baabaan Rakka sodaan qabu. Baabaan Qoy. jennaan ababaa darbee ol seene bar wallaahi hirrifadhe. Hayi. Laal AI agarta haadha faatee. Yaa uu Narratti dalagamu isaa laala hundumti keessa. yaa uu dhageeffadhu. Yeroo rabsituuti kun isaafi taayi taayi hafi jala. Sanii miti bar. Sanii miti bar. Sanii miti dhageeffadha. Dhageeffadha. Amma viidiyoo. waan hin namane. Injitini gachalisa warra. Dhageeffadha. Dhageeffadha. Abboo haa dubbatu wallaahi AI narra dalagame wallaahi. Obboleessa kiyya dhageeffadhu. Baabaa Nuuraddiin keessa ture waan ofii qoy dhiifama soorilles. Abboo nama na wal ijaartanii mee haadha faatee jala keessa ture. dhageeyye. Rabbi sodaa. Viidiyoo kana waan Itti kana haadha faatee jedheef dhugaa rabbi. waan kana ka jedheef namaa wal lolle makka keessatti sababa san waan kana dubbadhe nuu fixanii jiranii jedhe amma immoo deebi'ee kaadin itti galtee jirta. Dhageeffadha. Ishii dhageeffadha. Dhageeffadhu. Dhageeffadhu. Amma mucaan kun viidiyoo kana yoo ilaalte fuula keessa yoo akkana ilaalte viidiyoon kun viidiyoo gisee daa'imaati. Argaa jirtaatillee. Fuula isaafii ka ammaatiifi. Dhageeffadhu fuula isaafii ka ammaatiifi. Eegaa namni gisee daa'imummaa homaa argee laaqataa miti ree. Fuula isaafii ka ammaatiifi fuula isaafii ka yeroo sanii wal bira ilaali. Amma osoo taate saafiini wama barbaade osoo ta'ee gabbahee ganda namaa hin arrabsa jedhee hin yaadu. Sii galee miti. Ganda namaa hin arrabsa jedhee hin yaadu. Maaliif jennaan namni bakka du'aa oolu, namni bakka hayyuu oolu, namni dubbii fixaa oolu, namni qorameeqa keessa oolu, namni gumaa fixaa oolu. Waa'ee ganda namaa gabbahee sa'aatii nama arrabsu ganda namaa arrabsu hin qabu. Rabbi dhugaa irraa kan rabane obboleessa kiyya jechuudha. Obboleessa kiyya uuu. Harka kennadhu waan ofii. Gatii kana ta'eefi amma dalagatee qoyaa kaa kiyya dalagatee hin qabu, hojjetatee hin qabu, ifaajjatee hin qabu. Mucaa kana kan dheengadda birrii takka lama walitti guurtanii idaa namaa keessaa iyyuu baaftan reef dalagachuu jira dhaabachuu jira. Ammallee karaa balleessuudhaaf dabarsuudhaaf jettanii shira kana gareedhaaf wal ijaartanii maaf irra gad dhuftan? Shirri kun maaf akkana maaliif deemama miskiina irratti? Garanna gubata wallaahi billaahi. Bakka adiisin booyin amma ilaa akkama katabetta amma laal inni hin jenne jedheemi amma jawween waggaa 10 illee yoo ta'e hin fidaa jedhe amma nu ka barbaannu saafirraa jechuudha wanti kun dhugaadha moo dhugaa miti addaan akka baasu barbaanna. Hundi keessanuu callisaa takkaa carraa naa kennaa dhageeffadha. Amma akka haati faatee jettutti dhageeffadhu akka haati faatee jettu callisi atillee rakkoo qabdu. Haati faatee akka jedhaa jettutti miyuuti qabadhu koo takkaa miyuuti qabadhu abboo.
haati faatee akka jedhaa jirtutti waggaa 18 gadi yeroo sanii ijoollummaa itti jira. Ijoollummaa wajjin haasaa akkasii haasa'e. Har'a garuu waan akkana osoo dubbate hunda kennan irra duulla. Kanaaf saafii namoota biraa wajjin waliin fakkeessinaa jedhaa jirti. Dhageetteemi? Akkanaa mi saafii? Anamma akkana waan haati faatee jette kana irratti dhageeffadha. Ila dhageeffadha hundumti keessan. Gocha wanni haati faatee jetteeti. Waliin fakkeessinaa warra hadda gubbaa dhaabatee morma miskiinaa Haadha faatee ulfaadhu galatoom. Baabaa atiillee ulfaadhu galatoom. Ijoolleen ta'e immoo viidiyoo kana dhaaba. Ani nama miskiina. Ani nama ulamaa wajjin oolu. Yoo isin balleessee jiraadde dhiifama akkuma haati faatee jette san wal gaafata. Saafi na baase. Rabbiin sodaadhaa dhaaba viidiyoo kana. Bakkuma jirtanitti bakkuma gaalaanii keessan keessa jirutti wanni kun qoosaadhaa miti. Ajandaa yeroo ammaa deemaa jiru kanaan wal fakkaata. Bakkuma jirtanitti bakkuma gaalaanii keessan keessaa qabdanitti rabbiin sodaadhaa viidiyoo kana gadi hin baasina. Dhiisa gaariin qabu. Almaan wal beessuun gaariin qabu. Alright. Yoo rabbi sodaattan biraankii eegaltan kun bareedaa miti. Ulamaa wajjin oolaa boolee nama fuudhaa. Ani biraankiin akkana anaan hin malu. Miskiina gargaaru jira. Yoo rabbii isin uume kalaytan biraankii kana kaasa. Rabbii amana. Rabbitti amana. Anaa miti. Annama yeroo hunda nama gargaaru jiru. Viidiyoo kana kaasifnaa. Aasu yoo rabbi sodaate waan kana dhiisisii garee. Akkuma haati faatee jette kana jechuudha. Allaqee xumuram orraayit haati faatee amma hubatteerti. Biraankii aasuun nu godhe kana hubatteerti jechuudha. Orraayit. Viidiyoo kana kaasifnaa koo isaafi. Amma deemamu kana ilmaan namaa qalamte sun biraankiidha. Haati faatee yoo jetteen si biraa hafa. Si biraa hafa. Aatillee dubbii baay'isin dhagaye. Rabbi sodaadhu yaa ki maal taate rabbi jedhi yoo dhimma yoo waan biraa barbaadde ila akkuma haati faatee jette waan nu gaafadhu yoo dhimma biraa nurraa qabaatte yaa ki kootuuti keessaan nu dubbisi wallaahi yeroo kun yeroo badaasii galee. Fayyadu qoy viidiyoo kan lakkiftee dhuftee amma nama keessaan na bilbilee natti hime. Viidiyoo yoo saafiin daddafee waan kana wallahi qaanyidha wallahi billahi qaanyidha deemi kaasi maal taate sila aboosu deem kana obboleessa kiyya hasan rabbii jedhi nuti si qabannee deemi kaasi rabbii jedhi si jala kufnee deemi kaasi hara sirrii miti namni na dhageeffadhu lubbuuti si jaaladha yoo saafiin jilbiiffatee dhiifama gaafatee amma dhaqee kaasa hin kaasa yoo saafiin jilbiiffatee balleessee jira badiintiyya lamuutti hin deebu yoo ni jedhe irraa namni waa barataa hin kaasa nama biraa birallee dhaqu viidicha. Gaafa dhufe akkaati maal taate? Ayi. No. Lakki koo dhiifama bar. Meekoo dubbiin isin haadha faateetii fi haasuu Nuraddiin hin dubbatu dubbin haa xumuramtu. Meekooyi. Waan warri asirra jiru namaa miti maa. Amma akkana godha. Wal Afrikaa hin dubbatta godha. Kooya hin dubbattani. Baba. Hin dubbattani ayyee kooya ka dubbiin dheeresina. Koo dubbiin biraan namni wal jalaa sheer godhee viidiyoon hasan gallakkise viiyuun akka Amma dubbii kana anaaf haadha faatee. dubbiin biraan kiif kaatetu ijoollee tanaa wal ficcisiise waan hin taane raawwatina. Rabbi yoo sodaattani haasuu dhiifamaati jettu ani yoo barbaadde anarraa homaan bu'ani kun akkatti dhiifama si gaafadha. Ila akkatti yoo barbaadde. Feetu garaachi kaasee deemii viidiyoo kaasee. Harka ol qabii gaafa. Ani waan dhiifama gaafanne. Kun asirraa kaasaa nama daqiiqa lama harka kee ol qabiitiin hin gaafadhu. Hasan. Waan kiskisii keessan hin argitan Oromoo tana booda harka ol qabdee gaafatte saafiin asiin dura ajjechaa irratti hirmaataa ture harka ol qabee dhiifama gaafachiifne jedhani ammallee dhiisi obboleessa kiyya kan hin qabu keessa qabu. Jawari daqiiqatti jawaa tunda boolaa fi Saafii duute dhiifama gaafatu maal taate? Biraankii jarri gooteef ati warwaataan oolini dhugaa keettu si baasa malee yoo dhugaa qabaatte. Yoo dhugaa qabaatte afaan jaraatu dhiisi. Dhagayi dhagayi waa gootanii. Dhiyoota nama namne dhiyoota nama namne sanuma malee wanni biraan jiru. Saafi wallaahi yoo dhugaa qabaatte dhugaan si baasa. Ammas hadhas borus. Yoo waan balleessi. Amma si himiti daal. Si himiti.
sihimiti. Anummaan yoo waan irra jiraatee waa qabaadha lamma kiyya jawaarittiin erga yoo jiraatee jedhe. Wallahi maaliif yoo aballeessi haga balleessi. Keemaa Ainnu amanee jiraatu jechuudha. dhageeffadhu saafi. Addaan Wallahi wanni ana mane takka jiru waan kana keessaa bahi. kaaddeem hin kaadde saafi. Hin kaadde. La waan kana dhaaba. Waan kana hunda. Ila biraanki kana Waan kana. akka tasaatitti Hin kaadde yoo hojjetame. kaadee jira yoo naan jette rakkoon qabu. Hin kaadde amma Maal balleessitee dhiifama gaafattari saafiin. bar nama dhibaayyuu. Dhaggeeffadhu anaaf yaasuun xiqqoo wallaba afaan keessaa qabna wallaba arrabaa afaan keessaa. Ansi- Haasuu dhiifamati barbaaddu si gaafadha. Noormaalii wanni kun biraanki jedhi uummatatti obboleessoo. Na dhageeffadhu saafi. Gaafa sanillee sinna tuqe. Simannaa arrabsee si arrabse. Si waan kana rammaa qofta wanni kun dubbiin kun hin deemaa lakkaa boodallee ammallee miskiina Dubbiin kun dubbii biraankii kana akkuma dheengadda ijoolleen biraankii wal gootee namni miidhame kana ani magaalaa kana keessa jira kaleessa kunoo walii galtee uumannee kaane waan achi ka'ee waa balleesse si'a uummanni kun rabbi sodaadhu waan kana Guraaniiti. Amma laal Gaarii saafi. miti. Viidiyoon kuni Galee laala. Waan gaarii miti. hadhaa miti ka waraabatu. Jechi kana ati jetteerta reefillee amante wal dhabbii makka keessaa namaa waliin buunetti waan kana dubbadhee maamma shurrubbee fa'aa birattillee dhiifama gaafadhee jira jette. Amma beeta waan si dhibu keessaa jawaar eenyuun laxafe beeta sa'aatii ammaa kana raamzaa laxafe raamzaan amma ta'uu fiitiif iyyuu biyya keessa jira. Yaa wallahi. Ofiitiif dhumne bakka Amma ati biraankii akkana kana dhiisiiti. Mee ati maal barbaadda? Mee maal feeta silaa? Waan ofii keetti Viidiyoo sheer gochaa jiranii viidiyoo kaas dhagee. Adafaatee dhagee. Watamma namoonni ilaala. Waan kana kaasisi jedha. Rabbii jedhiitti kaase ammallee uummanni kun suuraa mucaa kanaa fuudhee jawaaritti ergee jawaar waldaffaati viidiyoo kanaa waliin rabbii jedhi kaase dhaqeeti. Obboleessa Saafiin Sheer ammallee gochaa reefu jiranii sheer gochaa jiran. Irriinaa kaffalanii turaniin didee jedhaa isallee dhugaa baasu. Hiriyyuu sii kafalanaa jedhanii didee kan isallee dhugaa baasu. Saafiin birri na gaafatan jedhaa ture yuree foytu. Dhugaa baasu. Si gaafate saafi himi uummatatti uummanni haa baru dhugaa kee. Hafarsoo fa'aatuyyuu viidiyoo asirratti dalaynamoo Iti waan asirratti hojjennamoo fiddee birrii kuma sadi nu ergitaa naan jedhan aboo asirra taa'aa jeen asirra Riyaala moo? ati immoo kaleessa har'a dhuftee tumaan gadi hin baate waan jarri haasaan san obboleessoo bara ajaa'iba bar Amma karee. anna dhibee iyyuu bara Siifee nuun gaafatan Viidiyoo saafi. waakkatiin Haan haalli himi nama lama isin gaafatan. Anana amantee jirta anaaf baabaa nuraddiini reefu wayita si gaafannu wal dhabdee. wallaahi usme sitti erge viidiyoo kana siin jedhe usmeen keessaa muree akkatti tottolchee nattu ergeera tottolchee borga nama gasii baanaan jedhe Si ilaale reeshi hin sobina. sanii miti ukkoo bar dubbii amma wal fakkeessan malee nu ka walla gaafa san ka dubbanne araaramne xumurame Muhammad Shurrubbee fa'aa wajjin kunoo nama lubbuun jiru Muhammad Shurrubbee innuyyuu atilleen goone ganda namaa tuquun gaarii miti isin lachuu sirrii miti atillee innillee mucaa xiqqaa kanaaf dubbate atillee mucaa xiqqaa kanaaf dubbatte isin lamaan araaramaa jedhanii araaramne xumuranne yaa obboleessa kiyya. Akkana godhaan ayyee nama fidee nama waan kana sirritti ati gochuudhaaf jechuu dhabuu keetiif waan kana Baru koo gaafa sanatti babal'ee ati gaafa san waan kana maal godhaa hartaa akkuma sitti kenname godhu jirtaa jechuudha annan beekaa Ayyee yoo ati naan amanin yoo ati naan amanin ani hin fudhadhu yoo ati naan amante. bar jechi kun jedhamee haadha faatee itti mikaanu raabboose afaan kamitti himnu Ayyee bakka Afaan Oromoo kam beekta? jedhee na dhiisi jedhe ayyee sirraa. jechi kun akkitti jedhame dhageeffadhu laal jechi kun akkitti jedhame wallabbii anaa fi nama dhuunfaa gidduutti raawwatamu nama tokko. Ammaree Saafii dogoggora suwaasii jedhamu. Baaba. Hundi keessanuu takkaa caalisa. viidiyoo sirraa kaasa. Namni akka ijoollee arsitti lola kana keessatti hirmaachise ka ajjeesisiise itti gaafatama jalaan bahu. That's all. Bakka kun baabaa nuraddiin sikka. Keetii qabda mucaa irraa yoo mucaa kanatti Isin rakkoo biraa natti bitameera hin beekaa dhiisan. Omaa rakkoo qabu. Baafii baabaa. An kanallee fokkoo Nuraddiin viidiyoo sirraa kaasadhaan yaa toomaatti kaatereem. anaa miti ukkoo namni buuse ofii bu'e. Nama biraa ture malee Inni anaa. koo bar. Inni koo ka jedhaa Inni jiru. sirraa haasa'u jira bare. Namni koo as keessatti hirmaate akka waan nama yookaan fakkeenyaaf maqaleellee yookaan kamarellee waan gaafatamummaa jalaa Ati amma bilisa ba'aa jirta. Maaltu bilisa si baasaa jira? Tokkoffaa under 18. Baabaan Under buusin nama 20. ijoollee dhiisaa warri muteetara yookiin muteetara siin raafuu. Saafin dhageeffat saafisha.
ati yeroo kana dubbattutti miira keessa galtee nama dhuunfaadhaan wal dhabde. Waloo nama dhuunfaadhaan wal dhabde ijoollee walloo keessaa sunis taanaan dogongora dhiifama gaafattee jirti. Baba. Tokko. Amma video san kaatanii yaada furmaata. Kaasuu ennaa qoy. Amma kaasuu ennaa qoy haadha Waan baatee. nama beekatu video kana buufatee Laatu ishee amma waan nuti waan nuti share gochaa jiran waa share gochaa gaafatu. Ayyee saafiin ol ka'ee dhiyoo tana na arrabsee achi Oy abboo hin gaafachiifna hin gaafata saafiin hin gaafata. Mootummaan dhiifama sii godha. Ila viidiyoon kan kee kaartaa baay'isee. Dhaggeeffadhu sodaa namaan qabu. Mucaan kun waa ta'ee suuraa kan mucaa kanaa hooleegiin fuutee jawaaritti ergitee suuraa mucaa kanaa postatamee mucaan miskiinni kun waa taanaan wallaahi akka isin ijaarama qabdanitti walirraa hin buufu. San beeka. Ati faate illee Jason. akkam goona re'aati fa'a anana tafaate tanamman sodaa. Abboo saafii yoo taate anaaf ijoollee kiyyaati anaa. Olka'ee dhiifama na gaafadhu yookiin hin kaasu. Bakka usu siimii ka wallamne na tamma ina dhagayu usu. Dhiifama sii wallabee mi'ati dhii wallaba keetiif biraankiin irratti dalagu jirta. Hindu'a. Dhagayi asi ballisaa koy asi ballee asi ballisee dhiifama si gaafadha. Koy si ati wallaba kiyyaa fi keetiif amma waan kana nyaachisuu barbaadda. Dhiifama. Namballi sinana. Tahiyya. Ay bay no. Kalas. Ol na go.